Tolegaa irraa hafaa jireenya irraa hafaa kallattii hundumaatiin waan irraa hafaa qabaachuu see duratti ilaalaa irraa isarraa kaasnee akkamittiin namni jireenya irraa hafaa isa uumaan itti uume keessaa gara dhabiinsaa, hanqinaa, hiyyumaa, abaarsaa, dhukkubaa, gidiraa akkamittiin gara sanatti gale seedhu kaasnee ilaaluu yaallee. Isa booddee gaalid world view irraa immoo akkamittiin namni gara scientific world view akkamittiin akka namni dhufe saayinsiinis akkamittiin akka inni jalqabe ilaaluu yaallee. Saayinsiin Isaac dura hin turre jechuu miti, garuu inni qorannoo guddaa isaa geggeesseetu mathematical principles of natural philosophy inni jedhu kitaaba isaa bara 1687 keessatti barreeffame suni argannoo gurguddaan achi keessa kaa'een wanti hundumtuu kaalkulamuu, ilaalamuu, xiinxalamuu, bira ga'amuu, qaqqabatamuu, argamuu hin danda'ama jedheetu ilaalcha namni yuunivarsiitii kanaaf qabu akka jirutti jijjiire jechuudha. Waa'ee ifa keessa jiru, waa'ee giraavitiidha, waa'ee harkisa lafaa kan hunduma isaa kaase jechuudha. Namni kuni argannoo isaa kanarra dhaabatee calculation inni lafa kaa'e irra dhaabatee namni tilmaamuu jalqabe jechuudha. Akkas yoo ta'e akkas ta'uu hin danda'a, inni kun yoo ta'e akkas ta'uu hin danda'a isa jedhu sana namni ofii isaatii irratti hojjete yaal irratti intini gochuu jalqabe jechuudha. Namooti isa kana hundumaa bira ga'uu danda'an jechuudha. Egaa saayinsii guddise jechuudha. Saayinsii fidee saayinsiin kun immoo addunyaa kana jijjiire, addunyaa keenya kanatu guddisee namni kun waan guddaa akkasii hojjeteetu dhumarratti maal jedhaa wanti an hojjedhe kana namoonni maal akka isaan jedhan hin beeku, addunyaan maal akka inni jedhu hin beeku, attamitti akka isaan ilaalan hin beeku. Ani garuu ofii kootii yeroon ilaalu wanta hojjetame kun argannoon kun hundumtuu yeroon ofii kootii ilaalu kun akka gurbaadhuma biichii bira taa'ee bishaan yookaan galaana dambali'ee kunoo biyyoota meeqaaf meeqa walitti hidhu kana biraa akka nama taa'ee bishaan bukkee taa'ee bishaan cina taa'ee taphatuuti ani. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta guddaa keessaa wanti hojjedhe baay'ee waan xinnoodha. Wanta argamuun irra jiru keessaa wanti arge baay'ee xinnoodha. Wanta baramuun irra jiru keessaa wanti an bare baay'ee xinnoodha. Namichi kun egaa saayinsii beekamaadha. Amma har'aatti bara 1678 kitaabanni barreessanaa kaasee amma ammaattuu dhaloota dhufuyyuu waan chaalenjii godhu. Anyways, old science-dha kan saamma kan inni jedhamaa jiru. Old science haa ta'uyyuu malee mathematics-in isa kanarratti hundaa'ee jira, physics-in isa kanarratti hundaa'ee jira, seerri gravity isa sanni jedhe kanarra dhaabatee jira. So wantoonni argate kanarra dhaabatanii namoonni waan baay'ee akka isaan argataniif, waan baay'ee akka isaan baasan, waan baay'ee akka isaan hojjetan gargaara jechuudha namni kun. Agartanii wanti namni tokko fidu, wanti namni tokko argatu, wanti namni tokko hubatu akka inni itti biyya lafaa jijjiiru, akka inni itti biyya lafaa geeddaru, akka inni itti biyya lafaa bira ga'u gara waggaa 140 oliiti jechuudha argannoo namicha kanaa biyya lafaa kan inni tajaajilu. Garuu wanti hojjedhechi keessaa baay'ee waan xinnoo tokko wanti nu discovery godhuun nurra jiru waan baay'eetu ala kana jira jedheetu anis atis akka nuyi ofii keenya qorannoo mataa keenyaa geggeessine waan addunyaan kun hin argatin jirtu waan uumaan dhala namaatiif sanyii namaatiif kennee nuyi garuu kan keenya kan nuyi hin godhatin jirru barbaanneef inni harka namaa jala akka nuyi galchinu. Inni galee harka namaa jala siistemii namaa keessa akka nuyi galchinu addunyaan akka isaan itti fayyadaman akka nuyi goonutu nu barsiisa jechuudha namichi kun. Nama kana laalaa Nikolaa Teslaa nama jedhamu. Saayintistii beekamaadha namichi kunis ammayyuu har'ayyuu jechuukooti. Saayintistii beekamaadha. Maayidhaa guyyaa saayinsiin taateewwan fiizikaalaa hin taane qorachuu jalqabu jarreewwan jiraachuu isaa darban hundi caalaa waggoottan 11 keessatti guddina guddaa hin argamsiisaadha. Inni immoo maayidhaa wantoota fiizikaala ta'an, wantoota qaqqabatamuu danda'an, qaama qaban caalaa wantoonni fiizikaala jedhamanii hin yaadamne baay'ee irratti utuu qorannoon geggeeffameeti
wantoota waggoottan dheeraa hamma ammaatti fiizikaala ta'e irratti wanta hojjetame caalaa waggaadhuma 10 keessatti iyyuu wanti argamu baay'ee waan guddaa ta'a. Ni galee kanaafuu waan argamu qofarratti waan qaama qabu dhanna qabu qofarratti tun taane qilleensuma keenya keessa wanta jiru iyyuu yoo ilaalle wanta qaama hin qabne wanta hin qaqqabatamne wanta hin argamne isaaniinuu yaadu yoo jalqabne isaaniiyyuu immoo isa sana caalmaatu addunyaa keenya irratti waan dinqii fiduu danda'a jedhame kun. Ama qilleensa keessatti waan nama hojjete ilaalame interneetii namni qilleensa keessa kaa ilaala saatelaayitii namni qilleensa keessa kaa ilaala sagalee qilleensa keessa jiru ilaalame amma daqiiqaatti yaadota gara 60 amma 70 gara namaa dhufaa dabalamaa jiranii wayi lakkoofsisaa anyways dabalaa jira. Eessaa dhufsaan kun qilleensa keessaa dhufu waan hin qaqqabatamne fakkaatu kana keessa waan nuyi hin argine fakkaatu kana keessa frequency jiru amanuu hin dandeessan. Frequency jiru amanuu. Saayintistiin kuni Nikolaa Teslaa nami jedhamu kuni argannoo isaa ilaalame isaan kun numtu argannoo isaati. AC power nama fideedha. Asirratti wantoota irraan jiran kan hundumaa ilaala. Waan inni fidee, waan inni argee, waan inni nu biraan ga'edha namichi kun. Nama salphaa miti jechuudha. Namni akka kana nutti maaru kun. Kanaafi waanuma argamu duwwaa duukaan fiiginaa, waama dhaga'amu duwwaa miti. Waan hin jirre fakkaatu keessa wanti jiru waan guddaadha. Isaan irratti yoo hojjenne immoo waan dinqii fiduu dandeenya. Amma saayintistootni isinii fidaa jiraman. Saayintistootni isinii fidaa jira. Namichi Albert jedhamu kun immoo 1903 Albert Einstein 1905 dha kan inni fide yeroo sana ka'een immoo the more important fundamental laws and the facts of physical science have all been discovered, and these are now so firmly established, and the possibility of their ever being supplanted in consequence of new discoveries. Wantoonni nuyi amma ammaatti argannoon nuyi bira geenya kunidha amma 1903 dha kuni dhugaa ta'anii nutti argamaniiru argannoo keenya itti fayyadamneerra bu'aa nuu buuseera ilaalleerra isaan kana hundumaarra kan caaluyyuu wantoonni ganaa argamuudhaaf jedhan yoo dhufanii jedhan immoo ni galee maa inni amma maalii isinitti agarsiisaa jiraan amma laala maalitti uumamne nuyi waan irraa hafa waan dhuma hin qabne waan daangaa hin qabne waan safara hin qabne unlimited waan ta'etti uumamne unlimited waan nyaatamee hin dhumne waan uffatamee hin dhumne waan baramee hin dhumne waan dhugamee hin dhumne waan jiraatamee hin dhumne waan bira gahamee hin dhumne abbandansiitti kan nuyi uumamne feelii goone garuu achirraa kufne nayi maal ta'e hamma waan nyaatu dhabee ija mukaa barbaacha guyyaa 4 guyyaa 5 deemuu ga'e jechuudha erga jannata keessaa ba'e seenaa namaatti yoo dubbiftan adamuudha jedhee hamma 7 2 ji'a 3 ga'e jechuudha namni ilaala adamsee dhaqee fidee nyaata maatii isaatii kennuudhaaf okay kana fooyyessuun nurra jira dheetu muka qarateetu boolla qotee minaan keessa dhaabee mana isaa biraa nyaachuutti ka'e. Okay kanas fooyyessuun dandeenye dheetu humna namaatiin gasoodhaan sibiila mootumateetu gasoodhaan kana caalaa maaliif qotuu hin dandeenyu dhee qotuutti ka'e maarashaan mootti kaa'eetu humna namaatiin harkisuudhaan isarra immoo darbee sangaadhaan harreedhaan fardaan gaangoodhaan harkisuu immoo bira ga'e. Sini galee fardatti harreetti kaa'ee ba'aa baachifatee immoo deemuutti immoo ka'e.
lafa fudhatanii immoo baay'isanii qotuutti immoo kaan okay kun jennaan immoo bara 1687 keessa immoo yuunivarsiitiin kun kaalkuleetii gochuu dandeenya nuyi humna ala kana jiru baruu dandeenya waan uumame kana baruu dandeenya dhani isarra dhaabatee Isaac fiderra dhaabatanii immoo maashinii gurguddaan isaa dhufuutti jechuudha. Maashinii gurguddaan isaa yeroo dhufu biyya lafaa maalalchiise kun egaa biyya lafaa dinqisiifachiise kun egaa agriculturein guddate agriculturein gaafa guddatee jedhu achi keessaa immoo industrial era industrial age itti immoo dabarre jechuudha. Amma saayintistoonni Isaac booddee dhufan immoo kana duwwaa miti isa nuyi argannerraa isa nuyi hin argannetu caala. Wanti ala kana jiru wanti yuunivarsiitii kana jiru wanta qotamee dhumu miti wanta baramee dhumu miti wanta nyaatamee dhumu miti wanta uffatamee dhumu miti wanta bira ga'amee dhumu miti wanta baramee dhumu miti qorachuutu nurra jira wanta argamintu baay'eedha maashinii gurguddaa kan dinqisiifachaa irra isaa oltu jira ammayyuu isa fiizikaalii caalaa iyyuu isa warra qaaman qabnetu iyyuu caala jechuun jalqaban isarra dhaabatee mulaala jarraan nuyi keessa jirru immoo information age immoo dhufe immoo waa inni fide mulaala isni galee teknoloojiin bara keenya keessa attamitti akka inni guddate immoo ilaala teknoloojiin attamitti akka inni guddata yeroo immoo nama dinqii kanatu immoo dhufe egaa nama dinqii kan Albert Einstein nama jedhamu E is equal to mc square jedhe E is equal to mc square. Jedheetu falaasama by the way this is physics. Falaasama miti kun physics ida kun. Maal jedha wanti hund amma gaa energy isaa suni energy dha. M isaa suni mass dha. C square isaa suni speed light dha. Speed light if mass in walitti dhufani energy. Everything is energy. Kuniga modern science. Old science ini isa kan Aziak sana amma gaafa sakanatti. 1687 science nufe hamma 1905 itti inni jiru suni old science dha. Albert Einstein namni dinqiin kun gaafa dhufe jedhu immoo everything is energy. Hundumti isaa energy dha. Hundumti isaa energy dha. Amma gaa university keenya kana keessa wanti jiru hundumtu energy dha. Nu keessa wanti jiru hundumtu energy dha. Wanti hundumtu energy dha. Wanti hundumtu energy dha. Kanaafuu jennaani frequency sanarra of kaa'uu qofa jechuudha amma gaa. Ilaalaa manami kun waa inni jedhe 1944 nami kun Marx nama jedhamu kana akka nama barasaa guutuu maatarii qorateettidha. Akka bara nama devoted of godhee jireenya kootti kennee aarsaatti of godhee waan hundumaa ilaaletti atamii wanta jedhamu hin jiru energy dha jedhanis. Amma inni kan Isaac suni atamii irratti kan hundaa'u. Sini galee amma gaa 1905 dhufeetu Albert Einstein dhufeetu no maatarii miti wanta hundumtu maatarii atamii miti everything is energy. Atamii wanta jedhamu hundumtu energy dha. Maatarii wanta jedhamu hundumtu energy. Wanti hundumtu energy dha. Kanaaf namichi kuni bara koo guutuuni maatarii study godheani. Maatarii study godhee gaafa jiru everything is force energy. Energy dha. Jedhe. Amma gaatti fufeetu maal jedha? Saayinsiin yerootti du'ee awwaalamuu qaba. Argannoon keenya argannoo isa kan biraatti nu geessa. Dhuma biyya lafaa miti.
dhuma argannoodhaa miti. Wanti hundumtuu isa miti. Kanaaf inni Aziyaak jedhe sun 1987 jedhe sunis nu gargaareera. Maashinii gurguddaa irratti dhaabbanneerra. Tekinooloojii keenya baay'ee guddisee rakkina hiikee addunyaa walitti fide. Maashinii xiyyaara jedhamu ilaalamee akkamitti addunyaa walitti fide. Maashinii kompiitara jedhamu ilaalamee jiran. Maashinii qonnaa ilaalamee jiran. Wantoota inni uume sana hundumasaa yoo ilaaltanii baay'ee nama maalala. Isaan kun hundumtuutu jiranii dhufee immoo Albert Einstein immoo waan inni uume ilaala. Hamma nuclear bombii uumutti ga'e immoo from energy. Hamma nuclear bombii uumutti ga'e argannoo isaa dhaqaati dubbisaa waa'ee Albert Einstein. Kanaaf namni kun immoo dhufee maalidhaa saayinsiin argannoon keenya du'ee yeroo itti awwaalamu qaba. Kanaaf amma gaa ilaalcha isa kamirra jirtaati. Modern science immoo old science irra jirti. Amma gaa world view ni from godly world view irraatu science world view irratti dhufe. Science world view irratti immoo yeroo dhufu immoo old science world view fi modern science world view irra immoo dhufe jechuudha. Isarra jirra jechuudha gaa. Amma gaa ati iddoo kam iddoonati jirtu? Iddoo kam iddoonati jirtu? Isa duraarra jirta yoo ta'e atamiitti deebitee maatarii qorattee isarra dhaabattaa jechuudha. Wanti hundumtuu inerjiidha yoo ta'e garuu barsiisa koo kanaa wajjin walii galta jechuudha. Amma gaa barsiifni koo kun maal bu'uura godhatee adeema yoo jettanii saayinsii keessaa saayinsii Albert Einstein. Everything is energy. Everything is energy. Iseedhu kana bu'uura godhatee adeema. Kanaafi anaa wajjiniin amma ammaattis wanti isin barattanii dhuftan kana booddees itti fuftanii wanti isin barattanii everything is energy. Isa jedhuufi akkaataatti uumaan uume bu'uura godhatee dhufeetu everything is energy dhaan deema jechuudha. Everything is energy dhaanitu adeema. Isaan kananii wantoota muraasaa isinii kaasuu barbaada. Amma yoo old view fi old world view fi modern yookaan new world view yoo wal bira qabnee ilaalle yookaan immoo modern saayinsii fi old saayinsii wal bira qabdanii yoo ilaaltanii realitiin maanii jettanii old science yoo gaafattanii realitiin objectividha isiniin jedha. New science ni maal jedha? Sub objectividha. Sub objectividha isiniin jedha. Namni nuyi jettanii nuyi maan jettanii yoo old science yoo gaafattanii mekaanizimiidha isiniin jedha. New science yoo gaafattan immoo organismiidha isiniin jedha. Consciousness maan jettanii saayinsii isa duraa yoo gaafattanii mind namaatu create godhaadha. Mind namaatu create godhaadha. New science yoo gaafattan immoo itti uumamnee itti dhalannee nuu kenname waan brainiin keenya uumu miti. Of course intiniin isaa jira hardware isaa jira software isaati kan nuyi program itti goonu. Software isaati malee by the way subconscious ni universalidha jedhama new science. Subconscious universalidha. Conscious an wal caala malee namni subconscious nama hundumaa wal qixxeedha jechuudha. Kan scientist beekamaa nama akka isaati lafa irratti jira jedhamee namni yaadu Albert Einstein fi kan koo kan kee subconscious mind keenya tokko waama recordii godhuudhaan waanuma uumaan nuu kenneedha. Consciousness garuu consciousness waan brainiin keenya create godhuudha jedha old science
new science immoo consciousness ni waanoo university kana keessa jirudha. Isa kana booddee nan kaasa waanoo university kana keessa jirudha jedheetu nu kaasa. Focusii kan irratti gochuun dura jiru maannettanii old science yoo gaafattanii circumstance irratti isiniin jedha. Circumstance irratti focusii godhiyeedha. New science yoo gaafattanii immoo experience irratti focusii godhiyeedha. Circumstance experience godhuutu nurra wantoota tokko wanti nu experiencein goone ala kana guutee ba'e waan ta'eef isaan keessallee wantoota tokko experience gochuun nurra focus on your experience jedha new science. Inni sun immoo focus on circumstance immoo jijjiiramaa deema. Maali wajjin diilii godhattanii old science yoo gaafattanii maali wajjin diilii godhattanii old science yoo gaafattanii matter wajjin diilii godhee isiniin jedha. Everything is matter isiniin jedhan. Everything is matter, so matter wajjin diilii godhee. New science maal jedha? Deal with energy. Everything is energy isiniin jedhan immoo. Keessa isinii deebi'etanii gudunfuu yaala. Reality maannettanii new science yoo gaafattanii old science yoo gaafattanii objective isiniin jedha. New science yoo gaafattan immoo sub objective jedha. Maanni an yoo jettanii mechanismidha isiniin jedha. New science immoo lakkii nuyi organismidha jedha. Nuyi organismidha jedha. Consciousness manni yoo jettanii created by brain isiniin jedha. Lakki inherently goone hin arganne nuu kenname jedha new science immoo. Focus on what yoo jettanii gaafattanii circumstance irratti isiniin jedha. Science immoo experience irratti jedha. Maali wajjin diilii godhattanii yoo gaafattanii maateri wajjin jedha. Old science new science immoo energy wajjinii isiniin jedha. Ani egaa new science itti namanaa. Anaafi everything is energy jennaniif isiniin egaa. Everything immoo energy yeroo ta'u frequency sanarra dhandhee taphachuudha malee wanti hundumtuu nuu ta'a jechuudha. Kanaaf gammachuu, nagaa, boqonnaa, badhaadhummaa, relationship wantoota barbaannu argachuudhaaf kamiiniyyuu wanta barbaannu sana frequency sanarra dhandhee yoo of keenyee jenne energy irratti vibrate godhaa jiru sanarra dhandhee nus energy sanaan yoo vibrate goone wanti suni hin ta'achuudha jireenya keenya keessatti. Kanaaf energy sana fiduutu nurra jechuudha. Energy sana fiduutu nurra jira. Energy sana finnee jennaani wanti nu hin taane hin jiru, wanti nu hin humne hin jiru, wanti nu hin dandeenye hin jiru. Wanti nu hin dandeenye hin jiru. Kanaaf hanqinni hin jiru jechuudha. Wanti hundumtuu energy dha taanaani maaltu jira jechuudha? Irraa hafaadha jechuudha wanti hundumtuu. Wanti hundumtuu irraa hafaadha jechuudha. Kanaaf addunyaa keenya kanarra hanqinni hin jiru. Hanqinni uffataa, hanqinni nyaataa, hanqinni dhugaatii, hanqinni mana keessa jiraatanii jireenya namaatii fi jiraachuudhaaf barbaachisoo ta'anii warra jedhaman sana hundumaa argachuuf nami biyya lafaarra jiru bileenii 8 qabaachuudhaaf guutee jira jechuudha. Hanqinni hin jiru yuunivarsiitii keenya keessa. Waan nu ga'u qofatu hin taane waan irraa hafaa qabaachuudhaaf ammasii jira. Itoophiyaa keessa namooti jiran namooti 110 or 100,000 100 namooti 110 suni miliyooniin 110 suni yookaan isaa ol suni waan isa ga'u Itoophiyaa keessa argata. By the way Itoophiyaan ofii ishee duwwaatu hin taane yoo barbaadde addunyaa nyaachisuu waan danda'u qabdi. Ameerikaan addunyaa nyaachisuu waan danda'u qabdi. Awurooppaan addunyaa nyaachisuu waan danda'u. Biyyi kamiyyuu addunyaa nyaachisuu waan danda'u qabdi. Addunyaa uffisuu, addunyaa nyaachisuu, addunyaa obaasuu wanti danda'u jira. Biyya kamiin keessayyuu.
nama kamiin birayyuu maaniree rakkoonsaa vaayibireetii gochuudha. Inerjii sana qabaachuudha. Firiikweensii sanarra dhannee of kaa'uudha malee wanti hundumtuu jira jechuudha. Hanqinni hin jiru addunyaa keenya keessa. Kuni saayintistoonni bebbeekamoon waan isaan jedhaniin isinii fiduu yaalee jarreen kana dhaqaatii argannoo isaanii qoradhaa. Keessumatti Albert Einsteinin rekomendiin isin godhaa. Dhaqaa seenaansaa oh my god, seenaansaa baay'ee siddiqa. Iyyumanni keessa ture, chaalenjiinni keessa ture, dhiibbaanni keessa ture yoo laaltan namni kun eessaatti amittiin kan hundumaa ofirraa galagalchee dhufeetu fiixee addunyaarra geessin jechisiisa. Isinii galee abbaadhaaf haadhaan nama rakkataa ture nama barbaade akkam fuuneef. Abbaadhaaf haadhaan nama rakkataa ture mootummaadhaan nama rakkataa ture. Hiitileriin jechuudhaaf namicha hamaa gara jabeessa nama ajjeessu barbaadu Hiitileriin nama rakkataa ture. Argannoo isaa irratti qorannoo isaa garagaraa lolli addunyaa inni jalqabaa kan jalaa miidhe, lolli addunyaa inni lammaffaa kan jalaa miidhe. Anyways gumaachinni lola addunyaa isaa lammaffaa irratti godhe gumaacha salphaa miti amma niwukileer boombii dhiyeessutti jechuudha. So wantoota addunyaa rakkise kana lamaan keessa ture inni lola addunyaa isa jalqabaa, lola addunyaa isa lammaffaa kana bara sana ilaalaa. Achi keessaa immoo baqatee biyya sanaa ba'ee dhufee Ameerikaa galuun ofii isaatti rakkoo mataa isaatiiti. Ameerikaa dhufee galee asitti waggaa 5 taa'ee sitiizanii argatee isinii galee chaalenjii kana hundumaa keessa darbee kan abbaa kanaadha, kan biyya biraatti dhaqanii baqataa ta'anii galuu, kan addunyaarra wanti gurguddaan kiraayisisii lolli gurguddaa addunyaa irratti dhufe kun lamaansaa isa rukutuunsaa kana hundumaa keessa darbee dhufee mo'ateetu argannoo gurguddaa isaa lafa nuu kaa'ee deebi'oo everything is energy nuun jedhe. Kanaaf seenaa namicha kanaas argannoo isaa baay'ees dhaqaatii ilaalaa. Kanaaf saayinsiidhaanis wanta deeggaramedha jechuudha wanti isinitti maayiroo kun. Saayinsiidhaanis wanta deeggarame kitaabonni qulqullaa'oon amantiin gurguddaan irra dhaabatanis kan isaan dhugoomsanidha. Kanaaf namoota persentii tokko addunyaa keenya irra jiraniif kan hojjetedha. Anaaf kan hojjetedha. Isiniif isin hojjeta sababa ta'eefi kana ba'eessa godhaatii duukaa bu'aan isiniin jedha. Viidiyoo isa kanaa asuma irratti ni xumura.